Adeemsa amma deemamaa jiruun adeemsa gama filannoodhaan deemamaa jiruun adeemsa qabsoo siyaasaa ammatti jirtan kanaanii wantoota amma kaasne kana yookiin wantoota amma kaaste kana karaan itti argamuu danda'amu hin jiraa? Eeyyee ni jira. Akka tokkottis akka biraattis. Har'a kaleessa miti. Har'a dirree nurratti baanee haasawaa jirru miidiyaalee empaayirii qabdu irratti gaafa baanee haasawnu kaleessa dookumentarii dhaabbileen nurratti hojjetaa turaniini. Har'a waan tokko gara fuulduraatti bunneera. Kana jechuun uummata keenya burjaajeedha jira waggoota darban kan torban keessa. Inumaayyuu Itoophiyaan siif ijaaramte kan jedhu jira har'a. Itoophiyaa si cabsitee sirriitti ijaaramte irratti. Kaleessa ture gaaffiin Oromoo malee har'a gaaffiin Oromoo deebi'eera kan jedhu jira. Dogoggora, cubbuu, qabsaa'otatti baacuudha, qabsoo kijibuudha, qabsoo sobuudha. Maaliif? Dhugaadha qabsoon keenya jenneerra, mirgi keenya rirmi nyaatu jenneerra. Mirga rirma nyaatu baadhatee manaan baane Oromoon. Qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoodhaan hoogganamu immoo mirga Oromoo hanga inni galma gahuuttidha jenneerra. Har'as filannoo keessatti hirmaannu nuti riqicha furmaataa fi rakkoo gidduudha jenneerra. Gaafa filannootti hirmaannu immoo waadaa keenya, irbuu keenya haaromsinee akka dhaabaatti qofa miti nuti kan seenne. Akka baataa furmaataatti. Akka baataa waadaa qabsaa'otaatti. Waadaa qabsaa'otaa galma gahuu kan dandeenyu immoo mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoon jenneerra. Har'as taanaan waan nu goonu maali? Waan nuti jirru maali? Nuti xumura miti filannoon Oromoodhaaf yookaan adda bilisummaa Oromoodhaaf filannoon kun furmaata sadhumaa miti. Garuu furmaata rakkoo jiruuf riqicha. Meeshaa tokko. Meeshaa tokko gaafa jennu maal jechuu keenya? Filannoo kana booda uummati mirga hiree murteeffannaa isaadhaaf yeroo inni itti rifereendamiidhaaf deemu hiree uumuu danda'a. Boqonnaa hireen uummanni hiree isaa ittiin murteeffatu qofatu hin taane burjaajii keessaa ittiin bahu. Boqonnaan kun boqonnaa dungoo qabsiisuu irra deebii dungoo qabsiisuudha. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti boqonnaan nuti filannootti seenne du'u ajjeefamuu addabaabayii irratti ajjeefamuu ni dhageenye malee nuti bara kana kan agarre. Addabaabayii irratti reeffa harreen baadhattee deemu seenaa qabsoo bilisummaa Oromootti keessatti hin dhageenye. Harka muramuu dhageenye seenaa duraa keessatti. Seenaa har'aa keessatti morma murameeti itti sirbame. Nuti warra irra deebiidhaan dungoo qabsoo bilisummaa gadhaabee ibse sanadha. Gaafan akkas jedhu sababa waliin. Danqaa mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiru burjaajiiwwan hedduu keessa dabarsee waggoota torban kan tarii jaallan warri bu'uureessan irraa hargee namootan dhagee muraasa. Warri sun garuu burjaajii kanaa olii keessa waan turan hin se'u. Har'a irra deebi'anii adda bilisummaa Oromoo akka ijaaruutti yaaduu danda'uudha qabnan filannoo kana. Filannoo keessatti bu'aa argamu inni rakkoo hin qabu. Garuu bu'aa filannoodhaan teessuma argachuun adda bilisummaa Oromoo hangomsuudha qabsoon bilisummaa Oromoo. Oromoo hangomsu yoo ta'e immoo jalqaba hidhannoo siyaasaa akeeka xaliila uummata hidhatee ture warra harkaa burjaajessee fi warra harkaa gate san deebistee itti karaa irratti fiduudha. Isa kanarratti immoo milkaa'eera. Filannoo dura injifanneerra nuti. Maaliin? Waan barbaannu uummata keenyatti himuudhaan jechuudha. Kanaaf akeeka sanaaf daran bu'aa kan dabalu malee bu'aa kan hir'isu miti. Irra deebi'ee ammas nan jedha nuti warra dungoo qabsoo bilisummaa Oromoo irra deebiin dhaabbatee ibse. Gaafan akkas jedhu dirree adda addaa irratti dhiiga isaaniin immoo warra dungoo ibse hin dagadhu. Oromoon yookaan uummati yoomiyyuu hin dogoggoru. Sagalee isaa dhageessisee bakka inni itti dhugaa isaa mirkaneeffatuuf riqicha ta'aa jechuudha. Isa kana biratti qofa miti. Har'a impaayiruma jedhamu kana keessattuu bakka bu'aa kan hin qabne jira.
naannoo filannoo ayyaanaa kan inni itti dorgomu dabalatee godinaalee Wallagga Bahaa irra jireessa naannoo filannoowwan hedduu godina Horroo Guduruu Wallaggaa akka waliigalaatti jechuun bifa nama dandeessisuun godina Qeellam Wallaggaa akka waliigalaatti bifa jechuun nama dandeessisuun akkuma kanallee Wallagga Lixaa yookaan Gimbii fi naannoo sana waan jiru filannoo marsaa darbe keessatti hin jiru. Namni achi keessatti qooda fudhate namoota muraasa arginullee sirna dhaadheessuurraan kan hafe rakkoo ummatichi keessa ba'e kan fudhatee Itoophiyaa keessattuu waliin haasa'e hin jiru. Rakkoo buqqaafamuu, hajjeefamuu har'a dachee magariisa Oromiyaa miidhagaa waan itti kennite dachaan sii deebisu san qotee irraa deebisu bifa labsiidhaan qonni haa dhaabatu jedhamu bifa fakkaatuun irra qonni galaa hin jiru. Ummati waraana qoonqoodhaan waraana sichaa dhukaafamu qofa miti. Waraana qoonqoodhaan uummata keenya of harkaa akka baalaatti nurkaarceera. Uummata keenya silaa darbee ormaa jiraachuu danda'uuf jiraataa ture sanayyuu akka kanaatti dhabaa jira. Isa kanaaf immoo sagalee uummaticha bakka bu'aa hin qabne kanaa keessatti adda bilisummaa Oromoo yoo deemee haaluma sana keessattuu yoo bakka bu'e yeroo inni itti sagalee sana geessu malee yeroo inni itti sagalee dubbatameef harka rukutee waltajjii sanarraa galu hin jiraatu. Kun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo hoogganuu keessattis harka walii rukutanii harka hambaa rukutanii galuu hin jiru. Utuu jiraateetii bara 1980 gaafa yookaan Ziyaad Baareetti citee yookiin immoo Itoophiyaa waliin ta'ee jiraata ture qabsoon bilisummaa Oromoo. Sana keessa yoo darbe har'as yeroo lammaffaadha dungoo qabsiisuu kan hin jedhuuf kana waliif haalota akkasii fi daangaan Oromiyaa haalaan ammammoo bifa kana dura hin beekamne isa kan dura cicciteen addatti saamichaaf yeroo abbalamu Oromoo irratti ammayyuu dhaabiitti waraanni yeroo labsame kana keessatti addi bilisummaa Oromoo filannoo kana keessatti yoo hirmaate carraa Oromootti dhufaa jiru rakkoo uummata Oromootti dhufaa jiru kan Salaalee Darraa Kuyyuudhaan dhufe kan Cinaaksaniin dhufe kan Walloodhaan achi barootaaf irra ture kana yeroo inni itti irraa aanu malee yeroo inni itti harka kennee galu miti. Kana keessatti immoo Oromoon ammas gatii inni baaseef bu'aasaa argamsiisuuf malee namni dhuunfaa karavaatii godhatee dhaqee abbootii irreef harka rukutee dirreen itti galu miti jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo yoo sagalee uummataan filamee bakka sagaleen uummataa jedhe sana taa'e namoota dhuunfaa dantaa dhuunfaaf dhaabatan miti kan arra filannoodhaaf dhiyaatee jiru. Warra dantaa dhuunfaarra darbee an uummatichaaf jiraatudha. Kanaaf walumaa gala bu'aan filannoo kanarraa argama jennee yaannu kan lakkoofsaan har'atti walii himnu tun taane baay'ee filannoo booddee kan walii himnu ta'ee garuu gaafa murteeffannu gaafa filannoo kana keessaa maaltu argama jedhu bu'aa xixiqqaa kana miti bu'aa gurguddaawwan hedduu abballeeti. Sagalee isaa qofatu hin taane ajjeefamtee reeffa yeroo itti hatamtee sadarkaa paarlaamaa Oromaa keessatti yeroo itti yemmuu jira. Seerri sirratti akka hin fe'amneef immoo dantaa abbootii irreedhaaf seerota ba'anillee bakka itti falmachuu dandeessu. Isa kanaafidha. Okay, amma sagalee uummataa dhageessisuudha moo mootummaa ijaartanii bulchiinsa biyya kanaa yookiin bulchiinsa siyaasa biyya kanaa sirreessuudha kan itti seenaa jirtan? Mootummaa ijaaruudha. Tun sagalee uummataa dhageessisuu kan jedhu. Sagalee uummataa qofa miti itti deemaan jira gidduu seente malee. Mootummaa ijaaruudha. Mootummichis mootummaa Oromoo ijaaruudha. Mootummaa addi bilisummaa Oromoo hoogganu ijaaruudha. Kana jechuun akkamitti? Haalota nama jedhe jira. Haalonni namaa kuni gara mootummaa Oromoon barbaadu sana ijaaruutti kan nama geessan. Mootummaa Oromoon ijaaruu barbaadu immoo abbaa biyyummaadha. Mootummaa Itoophiyaa kana keessattis haa ta'u mootummaa Oromiyaa biyya Oromiyaa jedhamtu ijaaruuf hanga mootummaa Oromiyaa ijaaruu geessutti illee mataasaa mootummaan aangoo siyaasaa qabaachuudha qabda. Aangoo siyaasaa ittiin rakkoo furtu. Aangoo siyaasaa ittiin rakkoo uumtutu hin taane. Aangoo siyaasaa ittiin rakkoo furtu jechuun rakkoon biyya kana keessatti jiru jedhee amanu adda bilisummaa Oromoo rakkinoota hedduu keessatti rakkinoota lama gurguddaan siif kaasa. Kan Oromoon ittiin jabe. Tokko hiree isaan murteeffanne biyyi ittiin gaafa isa ijaaramtu caba isaarratti. Inni lammaffaa immoo
ilaalchi siyaasaa yookaan aayidoloojiin ijaaraman mataan isaanii kan Oromoo irratti ijaaraman malee kan Oromoof ijaaraman miti. Isa kana lamaan inni hedduu jira. Isaan kana lamaan illee yoo fudhanne deebii kanaaf barootaaf adda bilisummaa Oromoo gaaffiiwwan kanaaf deebii gahaadha qaba. Deebii inni gahaa qabaatu garuu abbaa biyyummaa yookaan alaabaa ofii gad dhaabbachuudhaaf dursa akka seera idil addunyaatti mataasayyuu maaltu barbaachisa? Refereendamii yookaan mirga hiree murteeffannaa uummataa barbaachisa. Isa kanaaf aangoo siyaasaa qabachuudha qabda. Aangoo siyaasaatti qabattee irra dhaabbatee uummati immoo maal ta'a? Sagalee isaadhaan akka ofii barbaadetti jechuudha. Mirga walaba ta'een yeroo inni itti rakkoo sana keessaa bahudha jechuudha. Isa kanaafoo adda bilisummaa Oromoo filannoo kana keessa seenuun sagalee uummataa dhageessisuuf qofatu hin taane mootummaa ijaaruufidha. Akka itti mootummaa ijaaru immoo akka seera idil addunyaaf seera biyyattiin qabduttuu dhimma bahee ijaaruu danda'a. Ijaaruudhaan oliyyuu deemuu danda'a. Mootummaa Oromoo ijaaruu fakkeenyaaf amma namoonni saboonni kan akka sabaatti illee saba akkasii jennee yoo ibsuu baanne hayyoonni saboota biroo mootummaa kanayyuu mootummaa Oromooti jedhu. Inni loojikii adda addaatiin isa waa'ee isaa osoo hin danda'ama garuu mootummaa Oromoo ijaaruu barbaanna yeroo jettan kan saboota kaanii hoo? Mootummaan Oromiyaa ijaaramu yookaan mootummaa adda bilisummaa Oromoo ijaaru kan saboota cabsee irratti ijaaru miti. Mootummaa lammiileen Oromiyaa keessatti of arganidha. Mootummaa lammiilee Oromiyaa gaafa jennu dura lammiileen Oromiyaa kun iyyuu eenyu isa jedhu deebisaa sirriitti walitti himuu danda'uudha qabna. Lammiilee Oromiyaa kan adda bilisummaa Oromoo jedhu tokko haadhaan abbaan akaakaan yookaan akkoon kan Oromoo ta'anidha. Lammeessoo lammiilee saba biraa kan Oromiyaa keessatti argaman kan hireen isaanii uummata Oromoo jirraa wal fakkaatu. Wal fakkaatu qofa min hiree Oromoon qabuu fi uummata achi keessa jiran qabu sana ifatti adda bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasaa keessatti kan qabu. Isaaniif dabalatee isaaniif akka ta'utti uummata Oromoodhaaf wanti ta'u lammiilee kanaafis ni ta'a. Maaliif hiree wal fakkaataa waan qabaniif? Mootummaan Oromoo lammiilee biraafis hiree wal fakkaataa qabaata malee Oromoodhaaf qofa Oromoo saboota biraa kan of keessaa dhiibbate lammiilee Oromiyaa keessa jiran biraa kan dhiibbate miti. Mootummaa adda bilisummaa Oromoo ijaarus adda bilisummaa Oromoo mootummaa ijaaruudha akeekisa. Mootummaa maalii? Mootummaa adda bilisummaa Oromoo mootummaa Oromoo jechuudha. Mootummaan Oromoo kunoo kan adda bilisummaa Oromoo akeekasaa keessaa sagantaa siyaasaa keessaa qabudha. Sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo qulqulluu kan innis kan Orma dhiibbate miti. Orma Oromiyaa keessa jiru. Kan hiree dhoowwate miti. Lammiilee Oromoo fi Oromiyaadhaan bakka addaa jiran. Kan leecalloodhaaf qabeenyati qabduuf daangaa dhaamalee mirga guutuu kenna. Isa kanaa jechuudha kan adda bilisummaa Oromoo mootummaan ijaaru. Malee mootummaa akka impeeraalistoota yabbataachin gizaat yookaan immoo dhaala abboota keenya ristii keenya sinnu jalatti bultu mootummaa jedhu ijaaramine adda bilisummaa Oromoo. Walqixa taanee bulla jedha mootummaan adda bilisummaa Oromoo. Mootummaan adda bilisummaa Oromoo kun maddi isaa immoo mootummaa Oromoo ta'ee akkamitti mootummaa walqixxummaa ta'uu danda'a? Akkamitti mootummaa walqixa saboota kaanii ta'uu danda'a? Fakkeenyaaf isin akka paartiitti yookiin akka dhaabaatti paartii biyyaalessaati jechuun akka Itoophiyaatti kan dorgomtan yoo mootummaa ijaartanis adeemsa kana keessatti kan hin dorgomu. Mootummaa Oromoo ijaara jechaa saboonni kaan immoo mootummaa Oromooti jedhaniitu moo mootummaa kooti jedhaniiti kan isaan as keessatti hoogganaman? Saboonni hundumtuu kan keessatti of argan gaafa jennu adda bilisummaa Oromoo kan inni dhaaba biyyaalessaa ta'e dorgomuu fi Oromoo kanatu bakka adda addaatti Oromoon Itoophiyaa keessa qofa yoo taane biyyootuma gaanfa Afrikaa keessatti iyyuu biyyoota adda addaa keessa saba jiru. Kana jechuun mootummaa Oromooti jechuun yookaan mootummaan Oromoo sirna Oromoo irratti ijaarama baay'ee waan hubatamuu qabu. Sirna Oromoo maal sirna gadaati. Sirni gadaa immoo ormaafis firaafis qooda qaba. Qooda guddifachaadhaaf qabu qaba. Qooda sammuu gaafateef qabu qaba. Qooda charma hoosifateef qabu qaba. Akkasumas gaaffii waan ta'u miti kun. Mootummaan Oromoo ilma gudeedaa caalaa ilma buddeenaaf walqixa kan inni qabu.
Ilma gudeedaaf ilma buddeenaa wal qixa qaba. Isa guddifateef isa dhalchee wal qixa ilaala. Addi bilisummaa Oromoo illee sagantaa siyaasaa isaa keessatti mootummaa Oromiyaa gaafa ni ijaara jedhu saboota Oromiyaa keessa jiran kan Oromaa, kan Hambaa hiree wal fakkaataa Oromoo wajjirran qaban kanaaf qooda qaba. Qoodi sun immoo qooda Oromoon biyya isaa irratti qabu qabaataadha. Mootummaa sirna gadaa Itoophiyaa irratti ijaaruu barbaadu jechuudha karaa biraatiin. Akkasumatti mootummaa Itoophiyaatti laali siif hin dhufa gidduun seeniin ilaa wanni kun asirratti ifa sii ta'uudhaa qaba. Itoophiyaa keessatti kan nu hirmaataa jirruuf lammiileen Oromiyaa sirnaan ciccitanii daangaa adda addaa keessatti daangeffamanii jiranii jiru. Fakkeenya Matakkal keessatti ni dorgoma adda bilisummaa Oromoo. Hiree Oromoon Matakkal qabu Wambara Gaalessaa har'a Wambaraaf Gaalessaa Abooteedhaaf Dagam adda baastee ilaaluun cubbuudha. Adda bilisummaa Oromoo bakka Oromoon jiru hunda jira. Har'a sirni kun Matakkaliif Wambara Oromoo irraa adda baasee afaan isaaniin barachuu, aadaa isaaniin boonuu, bakka bu'ummaa dhabuu, utuu afaaniin dubbatanii, utuu anaaf siin waliin dubbachuu danda'anii, ani ittiin barreessaniif, ani ittiin yaada isaanii ibsatan garuu afaan Oromaadha. Sababa kanaaf adda bilisummaa Oromoo Benishaangul Gumuz akka seera biyya kanaatti Benishaangul Gumuz keessatti ni dorgoma. Qooda eenyu? Qooda lammiilee Oromiyaa achi jiranii. Ilma Oromoo achitti aadaa eenyummaa isaa akka barbaadetti kabachiifachuu dhabee sanaaf. Adda bilisummaa Oromoo ilma Oromoo hundaaf qooda qaba gaafan jedhu kan itti haalliif sirni karaadhaan yookaan gochaan uummaticharraa qoode. Lama, Hararii keessatti ni dorgoma. Hararii qofa min dirra dhohaaniyyuu hergisa dhaqee kan nu Jijjigaaniyyuu Jijjigaan gaafa chaartaraa akka hergisaatti dhaqee abbaan biraatti uumamee har'a dhiiga nu Jijjigaadhaaf dhiigne lafeen Jijjigaadhaaf cabe Baabbilee hanga dhufee naannoo Oromiyaan jedhamu har'aan kaartaa kanaan ta'eyyuu nuti cubbuun ta'e. Cubbuun kan ta'e kanamu cubbii kana haqamuu kan danda'u qooda Oromoon qabu fi lammiileen Oromiyaa boorillee biyya Oromiyaa ijaaramtu keessatti qabaatu qooda isaa nagaa. Qooda isaa dhawwachuu jechuun qooda isaa kennuu jechuun bakka inni jirutti bakka bu'ummaa isaa ergatee baay'eetti keessatti akka inni itti sagalee isaadhaan deebi'ee qaama lammii isaa qaama biyya isaa Oromiyaa akka inni ta'udha. Sirni sadeeffaan Walloodha. Walloon Oromoo qulqulluu kan Oromummaan dhugaayyuu keessaa finiinu barootaaf dhiiga Walloo keessatti dhangala'u waggaa waggaan dhiiga dhangala'in hin ba'u. Fira Orma akka barbaadu akka itti taphatuuf kennaa kenname Walloon. Adda bilisummaa Oromoo bakka qoodi Walloo hin jirretti filannootti hirmaachuun cubbuu. Qoodi Walloo tarii haalaan madda bilisummaa Oromoo keessa jirutu hin taane boor biyya Oromiyaa keessattiyyuu qooda isaa ifatti dhaaba lafa kaa'ee jiru. Gaafan akkas jedhu adda bilisummaa Oromoo qoqqoodee kennaa jedhaan jiru. Hundiyyuu adda bilisummaa Oromoo keessatti of arguu danda'uudha qaba. Adda bilisummaa Oromoo ilma Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo ilma hangafaa kan roggee Oromooti. Kanaaf bakka impaayiriitii keessatti Oromoon qircamee jiru kana hunda keessaa Oromoo wayitti qabuuf Oromoo wayitti qabee hanga raayyaa zaboo bakkoota kana hundarraa wayitti qabeeti addi bilisummaa Oromoo Itoophiyaa keessatti deema. Itoophiyaa keessatti kan akka kanaatti deemuuf kan isa taasise sirni uummata keenya adda faffacaasee adda qoodee jiru sana bakka inni facaasee jiru sana wayitti qabatee gaafa deemu
dirqamatu hin jaallatiitu hin jibbiin daangaa Oromiyaa har'a jirtutti adda bilisummaa Oromoo naman. Ifa. Daangaa Oromiyaa har'a jirtu kanatu hin taane daangaawwan kennaa kennaman. Daangaawwan hergisa dhaqanii achiin hafan. Isaan kan hundi kan Oromoon barootaaf irra jiraataa ture hundi lafa Oromoodha jedhee amana adda bilisummaa Oromoo. Gaafa lafa Oromoodha jedhu kanoo lafooti sun fi namoota achirra jiran lammiilee Oromiyaadha. Lafti sun immoo lafa Oromoo fi Oromiyaadha. Isa kanaafidha jechuudha. Bakkoonni akka Walloo, Matakkal, warroonni akkasii kuni raayyaa fa'aa dabalatee wantoota sammuu namaa keessa jiranidha. Isaa jechuun Oromoon Walloo irraa adda of baasee of ilaala. Jechuun kaartaa Oromiyaa boci yoo jette nama Oromoo tokko yookiin barataa Oromoo tokko dirqama jalqaba Walloo irraa ka'a jedhee yaada. Garuu Jigjigaa fa'aa kaastee Jigjigaa Oromiyaatti deebisuu yaada adda bilisummaa Oromoo. Wantoota sirna federaalizimii yookiin immoo haara heera biyya kanaa wajjin wantoonni wal faallessan as keessatti mul'atanii Jigjigaan Oromiyaatti deebi'uu ni danda'a jettanii yaaddu? Ni danda'a miti ni deebi'a. Kun qaama qabsooti. Kun imaammata keenya. Jigjigaan akka deebi'uuf seenaansa moggaasa maqaasaa irraa ka'e qabeenyaa Oromiyaati. Gaafa hundeeffama federeeshinii har'aa kana Jigjigaan jijjiga jechuun kokkofee jechuu miti. Hundeemti jecha isaa warra afaanii itti rakkatan kana. Garuu jijjigaa jechuun afaan Oromaadhaan maal qaba hiikoo yoo jettee gaafatte hin qabu. Jigjigaa jedhan. Inni iyyuu hiikan qabu. Inni deebisa miti. Inni ture deebi'ee hansaa godhataadha. Seenawwan qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf qabsoo gaanfa Afrikaa gaafa dubbisnu bara chaartaraa wanti ture hin turre Sumaaleen akka naannoo tokkotti gaafa hundeeffamtu magaalaa dhabdee magaalaa guddoo isheef taatu gaafa dhabduudha kan isaan gaafatan bakka biraa. Sirni kan inni kenneef garuu Jijjigaadha. Har'as utuu dhannee chaartara keessa seennee ilaalle waraqaa chaartaraa keessa deemnee yoo ilaalle Jijjigaan ergisa deemee hafe ni deebi'a. Ergisa kan inni deeme naannoo Sumaaleetuu magaala guddoo yeroo sanaaf kan naannoof taatu hin qabu. Sanaaf deeme. Inni kun chaartara booda. Yeroo chaartaraa Jijjigaan qaama Oromiyaa dhabdudha. Yeroo sanatti har'a magaalotaati akka naannoottis waamuu dandeessu. Naannolee 14 jedhaman turan keessatti bifa boor Oromoof saboota biraa walitti bu'aniin awwaala boombii awwaalanii sirni darbedha. Awwaalli kunoo bifa nagaan bifa lammiilee biraatti illee hin buuneen qaamota kan warra nurraa hachafe warra nurraatii seeraan ala deeme kana kan itti deebisudha. Inni kun adda bilisummaa Oromoo sirriitti ifatti lafa kaa'ee qaba. Fakkeenyaaf waan Jijjigaa fi waan Matakkalii fi waan Moyaalee waan Oromoonii fi Oromiyaan bakka isheen turtetti deebisuu gaafa jennu bakkoota kana malee guutuu hin ta'u. Akka seera idil addunyaattis immoo yoo ilaalle ulaagaan biyyi tokko biyya ta'uu kan qabdu yookaan daangaan saboota tokkoo yookaan mootummaan saboota tokkoo kan Mosaadha kan jedhamu uummata barootaaf bakka sana jiraatan kan ifatti aadaa eenyummaa fi afaan waloo qaban. Inni biraa kan barootaaf achi jiraatanii fi mootummaa mataa isaanii qaban kan dinagdee fi hawaasummaa waloo qooddatan daangaa daangeffame keessatti warra qabanidha. Isa kanaaf Jijjigaan fi Moyaalee fi qaamoti biraa kun qaama Oromiyaa ta'uu ragaan seera addunyaadha. Heerumti biyya kanaa immoo lafa kaa'a. Qaamoti kun har'a qaama Oromiyaa taana yoo jedhan bifa ittiin itti sun qabaatu. Heera diigdan kan jedhu heera diigne hin qabu. Kana seeratii fi heera biyyattii jedha jechuudha. Gaafa jennu kan heera irratti barreeffamee taa'utu hin taane heerri kun seeratti gaafa hiikame hojiitti gaafa hiikamu kan ta'uudhaa qabuuf
seerri kun heerri kunillee ta'uu kan qabu warra hergisa dhaqes warra seeraan ala cites kana jechuun teessuma lafa Oromoo iskeer kiiloomeetirii 600 ture. Anarra garuu 354 ta'e kana bakka isaatti deebisuu kan qabu seera idil addunyaati. Mirga kan jennus isa kan. Mirgi dulloomu kan jennuufis kanaaf. Dhugaan iddoodhaan bobbosu kan jennuufis wantoota kanadha. Dhugaan jiru kanadha jechuudha. Kanaafidha. Ajee dhimma filannoo kana keessa otoo hin bahiin waa'illi keessan yeroo dheeraa isinillee waa'ila keenya jettanii kan yeroo adda addaatti waltajjii adda irratti kan ibsitanii Koongireesiin Federaalawaa Oromoo nuti uummata keenya filanneerra jechuudhaan filannoo bara kanarraa baay'ee of qoqqobeera. Akka galmee paartilee siyaasarraa akka hin haqamneef seera guutuudhaa fi wanti taa'ee jira garuu filannoo kanarratti haga isin deemtan kana deemee hirmaachaa jiru. Haalli isaaniif mijachuu dhiisee filannoo kana keessaa of ittisanii fi haalli immoo isiniif mijatee gara filannootti ittiin seentan duula filannoo adda addaa taasisaa jirtan qophii isin taasisaa jirtan maaliin garaagarummaa qabaata? Yeroo kaanii sochiin keessanis tokko ejjennoon keessanis wal fakkaata. Filannoo samarsaa darbee irratti baatan yeroo sana inumaayyuu adda bilisummaa Oromoo dhiibamee filannoo keessaa ba'ee nuti hin hirmaannu jennee hafnee jedhanii Piroofeesar Mararaan fa'aa yeroo isaan ibsan ni jira. Bara kana garuu sochiin kan keessantu baay'ee caalaa jira. Isaan garuu uummata keenya filanneerraa jedhanii filannoo kana keessaa baay'ee of ittisaniiru. Kanarratti yaada maal qabda? Nuti uummata keenya filanneeti. Jalqaba duraa dhaabbileen lamaan hariiroo bareedaa waliin qabaachuun qaama seenaa keenyaati. Garuu dhaaba lama nuti. Waan hubatamuu qabu dhaaba lama nuti. Innis ejjennoo abaaboon fudhatu yoo wal ta'een ta'a murtii abaaboon fudhatudha. Kan kaafaa'uun fudhatus kanuma isaaniidha. Haa ta'uti garuu dhugaadha. Filannoo marsaa jaheeffaa irrattis yoo ta'e nuti hanga dhumaa kaadhimamaan galmeeffamuu danda'utti xalayaanis qaamaanis gaafataa turre. Waa tokkoon siif haasaa jaalbatteen guyyaa kaadhimamaan galmaa'u sadhumaa godhe kan miidiyaaleen biyyattii hundi bakka isaan jiranitti godhe akka irra deebitee uummataafis affeertu siinillee deebi'ee affeera. Jaallan hidhaarra jiran kaadhimamaa goonee dhiyeessuu ni dandeenya. Nu eeyyamaa jenna. Nuu toleennaan miti yookaan sireedhaa sireetti nu ta'ennaan miti. Garuu qaawwaa xiqqaa argamte keessatti itti gargaaramuuf carraatti jijjiirummaa adda bilisummaa Oromootti beeka. Nus uummata keenya filanne. Uummata keenyaan jiraanna, uummata keenyaaf jiraanna isa kanarratti. Wanti jiru garuu namni akkuma Oromoon jedhu sana namni duumessa irratti samii eegu, samii irratti duumessa eegu, namni samii irratti duumessa eegu sanyii gumbii keessaa yookaan gootiraa keessaa hin baafatiin hafa jedhan. Nuti haala mijataa hin qabnu gaafa jennu itti du'aadha. Qawwee baateen beeku jaalbatteen qalama jalqabaa hanga gaafa wareegamutti. Amman beekuttis qaama seenaasaatti. Waan qalamaan gochuu dandeenyu hunda isaa gochuuf immoo as jirra. Kanaafoo carraa argametti dhimma baana. Nuti wabii biraa qabaatee miira adda bilisummaa Oromoo kan inni gaafa biyyatti galu. Wabiin isaa uummata Oromoodha. Qabeenyi isaas kan inni duukaa ta'es uummata Oromoodha. Uummata Oromoo duukaa gaafa ta'e jennu immoo rakkina dhufuuyyuu hunda uummaticha duukaa fudhataas jira. Fudhanneerras itti duuneerra. Itti dhameera nama. Itti qaamaa irrateera. Har'ayyuu. Itti qaamaa irrachuun itti hidhamuun hin oolu. Hin dhaabbatus. Kana dhaabuuf garuu waan nu gochuudhaa qabnu carraa argame hunda isaa yookaan qaawwaa argame hunda gara carraatti jijjiiruudha. Jijjiirree immoo argineerra kun. Malee filannoon biyya kana keessatti haqa, bilisa, hunda hirmaachisaa geggeeffameen beeku geggeeffamaas hin jiru ammas taanaan. Rakkinoota hedduu argaa jirra. Rakkinoota hedduu hubataa jirra.
Garuu qaawwaa argame hunda gara carraatti jijjiiruuf immoo itti seenneerra. Jijjiirreerras. Kanaafidha. Ejjennoo gama sanaan jiru ani hin beeku. Erga sochii filannoo kanatti seentanii dhiibbaan isinirratti taasifamu yookiin immoo danqaan karaa addaatii isinirratti taasifamu jira erga sochii hedduu jira. Ibsuu dandeessaa? Eeyyee. Fakkeenya gabaabaa siif himuu hin danda'a. Jaallan kaadhimamtooti ana dabalatee kaardii fudhachuudhaaf hin dandeenye. Godinaalee deemne. Godinaalee deemanii abalu jedhee maqaa siif kaasuun tarii rakkisaa ta'uu danda'a. Garuu fakkeenyaaf Gullisoo irratti jaallan bakka bu'aa kan mana marii bakka buutota uummataaf kaadhimamee jiru fi caaffee irratti jiran yubdoo irratti rasaa qawwee itti nyaachifatame. Ni hidhamanii bahanami. Namni sababa kaadhimamtoota wajjirraa wal argee hidhama. Adda bilisummaa Oromoo garuu qaawwaa sana gara carraatti jijjiiruun ni jedhu ammas akka irra deebitee yaadattuuf akka uummanni irra deebi'ee yaadatu barbaada. Sireetti nuun taaneen jedhe. Waajjira tokkoon kan qabnurra. Banamuu waajjira kanaa hordofee godinaaleetti waajjiroota 230 ol jiran akka deebi'anii banamaniif gaafanneerra. Haga irraatti hin arganne. Waajjira tokkoon uummata miiliyoona meeqa bira ga'uu dandeessa? Siif uummataaf inni isa. Qabeenyaa dhaabaa har'a konkolaataan gaafa sana fudhatame. Konkolaataan 4 har'ayyuu hin deebine. Konkolaataa tokkoon wal qabaa oola nami keenya. Hojii hammamiitu hojjetama kanaan? Sanadi dhaabaa kan mana hidreedhaa fudhatame, kan jaallan wajjirraan hidhame, kompiitarri isaa, qabeenyaan dhuunfaa fi kan dhaabaa fudhatame nam tokkoof hin deebine. Har'ayyuu miseensi keenya kompiitara irra jireessi bilbilaan kan inni gargaaramu. Bilbilli kun gaafa barbaadame akka barbaadetti fudhatamuu danda'a. Rakkinoota akka kanaa keessatti hojjetaa jirra. Miidiyaa irratti waan nun haasofnu ammas irra deebi'een jira. Qaawwaa xiqqoo argamte gara carraatti jijjiiruu isa jedhudha. Kanaafuu gaafataa jirra arras. Namni ni hidhama ni gaafanna. Hammi ba'u jira, hammi turu jira. Hidhaan nun jennu har'a kamitii warra dheengadda hidhameeyyuu haga irraatti kan hin gadhiifamiin jira. Isaanuu gaafatama jirra. Garuu qaawwaa carraatti jijjiiruudha. Kanaafuu kan kana booda dhufus waan beeknu hin qabnu. Har'a ginda baratitti kaadhimamtuu mana marii bakka buutota uummataaf kan taate adda dabaltuu dhattee kaardii fudhachuudhaaf gaafa deemtu sadarkaa warra filannoo raawwachiisaniitti dhabamsiisuuf yeroo ka'anitti uummati ishee baraaree galte. Kana hunda keessa darbineera kan deemaa jiru. Har'as kibba bahaatti Baaleetti Obsaa Mahammed Kadir hidhaa jira. Garuu akka gadhiifamuuf hin gaafan. Qaawwaa jirtu carraatti jijjiiruuf garuu kun ta'e jennee qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti namni du'aa nama awwaalaadhaan kan adda bilisummaa Oromoo qabsootti fufsiisee irraan nu geessise. Qaawwaa jiru gara carraatti jijjiiruufidha kan kana itti deemamaa jiru malee addatti bu'aa addaa yookaan eegumsa addaa godhamee naaniif miti. Tarii eegumsa addaa godhaafii jirra kan jedhu yoo jiraates immoo kabaja qabnaaf. Garuu immoo haalli nu jijjiirame qaawwaa xiqqaa sana keessatti dhimma baaneeti kan nuti dhimma bahaa jiru. Falmii siyaasaa gaggeessaa jirtu. Falmii siyaasaa gaggeessan kana keessatti hirmaannaa ho'aa isin taasisaa jirtaniin xiyyeeffannoo guddaa argattanii jirtu. Yaada namootaa haaluma siyaasaa Itoophiyaa kanaa irratti jijjiirama fidaniittu jechuun haalli sochii falmii filannoo ammaan dura turee fi haalli ammaa baay'ee garaagarummaa qaba. Yaadonni achirratti ka'aa turan
kan duraan turee fi kan bara kana isin hirmaachuu keessan qofaaf yaadonni achirratti ka'an yaadota adda addaa yaadota falmisiisoo hedduutu jira. Dhimma kanarratti miira uummataa fi duubdeebii gama kanaan jiru. Gama miidiyaatiinis haa ta'u, gama adda addaatiin duubdeebii argattan isa kan akkamitti ilaaltu? Maal inni yaadi addaa isin kaasnaan akka addaatti akka ilaalamu kan taasise? Duubdeebiiwwan yeroodhaa yerootti kan ilaallannu hangam aggamannus waan addaa kaasiin qabu adda bilisummaa Oromoo waan qabu waan ukkaanfamee fi soba Itoophiyaan irratti barootaaf sirna dhufaa darbaadhaan lallabaa baate sana dhugaa sana gabbaasee agarsiisu uummatattis dubbate. Kana keessatti miirri uummataa maali? Miirri uummataa bilisummaa barbaada. Miirri uummataa maal barbaada? Mirga hiree murteeffannaa barbaada. Miirri uummataa maal barbaada? Mirga qabeenya isaa irratti abbaa ta'uu barbaada. Miirri uummataa maal barbaada? Miira lafa isaa irratti jiraachuu nagaa barbaada. Abaawoon nagaadha. Nagaa barbaadu, nagaa uummata barbaadu sana itti agarsiise. Isa jiraataa fi ture, isa dhiigaa fi ture sana. Miirri uummataa maal barbaada? Kan nu hubanne, kan nu agarre. Waan isaarratti abbaa ta'uu Finfinnee dabalatee, Jijjigaa dabalatee, Matakkal dabalatee, Walloo dabalatee. Matakkal gaafan jedhu waan bara gaaleessaa toora sanarra warra jiran dabalatee. Dhugaa sana ilaa dhugaa kee kan barootaaf si jiraataa ture jedhee itti adda bilisummaa Oromoo. Afaan kee akka ati barbaaddutti amma si ga'u, akka si ga'u. Afaan barnootaa, afaan qorannoof qo'annoo, afaan saayinsiif teeknooloojii, afaan daldalaasiif hin taane, afaan daldalaasii gochuuf ani dhufeeraadha. Adda bilisummaa Oromoo filachuun har'as sana qaba. Adda bilisummaa Oromoo filachuun nagaadha qaba. Adda bilisummaa Oromoo filachuun barootaaf waan ABO'n raawwate, waan ABO'n Oromoof ta'e, Oromoon immoo kaayyoo qabsoosaaf ta'e san kan itti deebi'ee argatudha. Kanaaf fudhate. Kanaafidha adda bilisummaa Oromoo waajjiraan miti. Adda bilisummaa Oromoo konkolaataan miti. Onnee uummataa keessaatii bakka qabu sanaan jiraate. Bakka qabu sanaa keessaa deebi'ee ka'e. Tokko tuullaa sobaa immoo kan itti waltajjiinni adda bilisummaa Oromootti diigeef jigs waltajjii ammaa kana. Waltajjiiwwan hedduu irratti, dirreewwan gurguddaa irratti injifannoowwan hedduu galmeesseera adda bilisummaa Oromoo. Injifannoon ammas filannoo irratti argame yookaan falammii kana irratti argame qaama injifannoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa argame tokkodha. Maaltu ta'e? Akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo ganamaa adda bilisummaa Oromoo qabatee jiru dhugaa isaatti agarsiise. Sanaan kanaaf kan jiraatuuf adda bilisummaa Oromoo akeekichaaf. Akeekicha jiraatu sana immoo agarsiisee dubbatee ittiin akka qabatee jirutti akka qalbiin uummataa barbaadu qofa miti. Akka qabatee jirutti akka itti hattuu fi saamtuu kara maqsituu irraatii ittifatee ilaa kunoo jedhee galfata fulbaana 15/2018 hoogganni qabsoo bilisummaa Oromoo waltajjii sanarra dhaabbatee galfata jaallawwanii jedhee maqaa jaallawwanii dha'ee hirbuu isaaniidhaan uummatatti kennate. Kana booda waan waliin taana jedhee ayyee duree adda bilisummaa Oromoo jaaldaa'uu ibsa. Qabsoo bilisummaa Oromoo uummata keessaa fuuneen ba'an. Kana booda waan waliin taane ilaa galfata jaallanii kan gaafa murtii guutoodhaa kaasee hanga fincila xumura gabrummaatti qabsoowwan turan dirree bilisummaa dirree injifannoo turan hunda caqasanii ilaa galfata kan harkaa fuudhaa kan kanaa booddee waliin tiksina jedhan. Galfata sana deebi'anii galfata sana keessatti gatii kaffalamaa ture. Maaliif akka gatii kaffalamaa ture kan itti agarsiisanidha waltajjichi. Kanaan adda waan kana dura hojjetaa ture, waan itti dhiigaa ture sana uummatichatti, waan uummatichi ittiin dhiigaa ture, elaa kunoo kanan sii baadhee jira. Kanammoo akkan sii baadhee jiru narratti akkame ati ittiin miidhamte. Yaa Oromoo galfati kun, akeeki kun ani sii baadhadheen jira. Ati immoo naarratti akkamte. Akeeka kanaaf dhaabbattee, akeeka kanaaf miidhamtee, akeekichi immoo irra galma hin geenye. Galma ga'uuf immoo elaa kunoo kanan baadhadhee jira kottu na duukaa hiriiriidha. Sagalee kennuu kenniidha. Sagalee isaa kennuu nu diniinidha. Sagalee kennu bulchii mootummaa uummataa ijaarii kan jennu kanaafidha. Kanadha jechuudha.
Kanaafi kan uummanni hoo jedhee akeekicha dhugaa sana mirga sana wajjirraan kan inni hiriire jechuudha. Paartileen morkattootaa si waliin falmii siyaasaa kanarratti yookiin miidiyaalee irratti falmii filannoo kana taasisanii paartii biyya bulchu caalaa adda bilisummaa Oromoodha kan isaan gaaffii gaafatan. Gaaffilee ciccimaa kan isaan gaafatan adda bilisummaa Oromoodha. Yeroo tokko tokko falmii sanarraa namni eenyutu mootummaarraa yookiin immoo paartii biyya bulchurraa bakka bu'ee dhufe jedhee adda baasee hin beekne tokko gaaffii gaafatamu tarii bakka bu'oota adda bilisummaa Oromootiin isaan kanatu mootummaadha jedhee yaaduu danda'a. Maaliif kan paartileen morkattootaa kan isin waliin wal morkatanii paartii ijaaruuf yookiin immoo mootummaa ijaaruuf mootummaa aangoorra jiru paartii aangoorra jiru gaaffii gaafachuu yookiin isarratti dhiibbaa gochuu caalaa kan isaan adda bilisummaa Oromoo irratti dhiibbaa godhaniif maaliif? Abaa'ooti mo'ataadha. Mo'ateeras. Akeeka isaati dhugaadha. Akeeka isaati faadha. Kaayyoo isaati xaliila. Kanaafoo akeeka adda bilisummaa Oromoo ijaaramee fi akeeka bilisummaa fi mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoof malee waa'ila ta'ee yookaan kan sirni tokko yookaan murni tokko ijaarrate miti. Oromoo guutuurraa ijaarame. Guutuudha beektaa adda bilisummaa Oromoo kun. Maaliin? Akeeka siyaasaan. Maaliin? Sagantaa siyaasaan. Maaliin? Kaayyoo naamusaan. Guutuudha ifaadha. Warri kaanoo maal ta'an jettee na gaafatte. Isaan kan isaan ta'anii tokko sirnaaf murnaaf harka rukutuuf kan deemu jira. Murna tumsuuf harka wayitti rukutuuf warra deeman jaarmiyaalee siyaasaa jiru. Deebi'ee immoo jaarmiyaalee siyaasaa miseensallee ergisa qaamolee adda addaa irraa ergifataniiti ijaaramanii jiranii jiru. Sagantaan siyaasaa kee maali jennaan? Sagantaa siyaasaa ayiduree dhaaba tokko ta'ee sagantaa siyaasaa koo na caalaa kan ibsuu danda'u jira jedhama. Kun ayiduree dhaaba siyaasa tokkooti. Maaliif akka ijaarame illee hin beekuu jechuudha. Dhaabbileen kun maalirratti ijaaraman? Tokko jibba Oromoo irratti ijaaraman wanti wal isaan taasisu. Lama waan Oromoon qabu qabeenya Oromoo irratti ijaaraman. Sadii waan Oromoon qabu qabeenya isaa sanaan addatti immoo Oromoon akka inni of hin taaneef Oromoon waan isaarratti akka abbaa hin taaneef gufuu ta'uuf ijaaraman. Isaan kun baroota keessas kan dhufan jalqabarraa immoo akeeka isaanii dukkanaa warra qabatanii dhufanii jiru. Akeeka dukkanaa kan hin jedhuuf beektaa? Warra abbaan koo biyya kana ijaareera. Lukaaf luqqeettuun biyya kanaa abbaa kooti warra jedhanii jiru. Garuu abbaan isaanii immoo hin beekamu beeki. Abbaan isaanii fakkeenyaaf warri nu Habashaaf hin jedhanii of waaman hanga mootittii Saabaatti Habashaa kan jedhamu hin beekamu gaanfa Afrikaa keessatti ilmaan kush keessatti. Gaafa achii dhufan waan warra Israa'el qabatanii dhufanii akka sanatti of kaa'an kun inumaayyuu safuudha. Oromoo biratti immoo ilma abbaan malee haadhaan hin waaman warra haadhaan of waaman san. Isaan kun akeeki isaanii maali? Waan hin qabne jedhanii waan hin jirreen warra of tuulan. Isaantu fedhiin isaanii sun fedhii abbaa biyyummaa Oromoo san dura dhaabbachuuf warra of ijaaree jiru jira jechuudha. Sirna darbe keessaaf sirna impaayiriittiin qabdu irratti warra of ijaare qabeenyaan humna namaan waa adda addaan of ijaaranii jiran kanatu qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbata. Namooti sun waan adda bilisummaa Oromoo fuuldura dhaabbatanii adda bilisummaa Oromoo morman fakkaata gaafa waltajjii irratti waliin morman. Isaan Oromoodha mormaa jiru. Isaan jibba Oromoof qaban agarsiisaa jiru. Isaan fedhii Oromoo irratti qaban sana calaqqisiisaa jiru malee adda bilisummaa Oromoo qofa miti. Adda bilisummaa Oromoo waan Oromoof ta'u hunduu adda bilisummaa Oromoof ni ta'a kan jennuuf warri waan Oromoof ta'u jibban balfan yakkan waltajjiiwwan adda addaa irratti kun akka kanaatti dhaabbatanii mormu. Egaa immoo akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo
daangaa har'a Oromiyaa irraa ciccittee yoo ta'u akkuma jirutti gaaffiin keenya akka jiru ta'e Oromiyaa har'aayyuu bakka 8 nan diiga kan jedhu jira. Bakka 5tti nan cira kan jedhu jira. Kun hundumti isaa akeeka Oromoof Oromiyaa irratti warra of ijaaree qabeenya Oromoo saamuu, abbaa biyyummaa Oromoo sarbuu, mirga Oromoo immoo akka waan mirga isaanii hanqateennaan ittiin guuttachuuf deemanitti warra waa meeqa an Oromoo fuuldura dhaabatan jira. Waldura dhaabbannaan kun kanarraa miti. Waldura dhaabbannaan irra waltajjii falammii kanarratti mul'atu waldura dhaabbannaa gaafa Leenjisaa Diigaa yookaan immoo Geendaa Busheenfaa yookaan gaafa Roobaa Buttaafaa fi gaafa Minilikfaa waldura kan dhaabbataa turedha. Har'as Itoophiyaan impaayera kan jennuuf kanaafi. Isa kana waldura dhaabbannaansaa barootaaf gangalataa dhufee kan marra fuuldura ga'edha. Har'a waltajjii kanarratti qofa miti. Inni anaan mormu Minilik ta'eeti. Inni an mormaa jiru animmoo anarra kan waltajjii sanarra dhaabbadhe akeeka gaafa sanaarraati. Adda bilisummaa Oromoo akeeka gateera warra jedhuuf gaaffiidha. Akeeka isa kam gateennaanii kanuma mormaa jiru Itoophiyaadha. Sirna Itoophiyaadha. Sirna kanatu mormaa jiru akeeka irraa ka'ateera warra jedhutu gaafatteetu deebite. Maaliif akka kana akkasiin jedhu barbaadsi beektaa? Dhaabbileen warri keenya yaadatu mootummaa ta'a. Keenya hojiitu mootummaadha. Mootummaan nu barbaannu immoo mootummaa uummataaf dhugaadhaan kan uummata tajaajiludha. Soba isaanii fedhii isaanii daangaa darbe sanaaf qaamota of ijaaranii wal ijaaranii jirantu qabsoo bilisummaa Oromoo fuuldura dhaabbata. Qabsoo bilisummaa Oromoo qofa fuuldura beekan isaan dhaabbataa jiru. Qabsoo sabootaa fuuldura dhaabbataa jiru. Yoo haddi bilisummaa Oromoo laafee bade caccabe uummata Oromoo caccabe irratti maal akka ijaaramuuf deemu aniifati. Lafaan gargar qoodamne Oromoo bakka hin jirre faffaca'ee bakka adda addaatti jiru kan haddi bilisummaa Oromoo walitti qabe kan deebisanii facaasuuf warra fedhii qaban tokko ati qottu ati gaal yookaan immoo ati shawaa ati wallagga ati arsii jedhee siin adda qoqqooduuf asitti dhufaa jirudha. Oromoon tokko mirga hiree tokko qaba, biyya tokko qaba, akeekallee tokko qaba. Tokko kan jennuuf waa hedduu irraa kaaneeti. Waa hedduu sana keessaa garuu waan nu tokko ta'uu keenya illee ofirratti daganne hormi sana tokkummaa keenya argee tokkummaa keenya san cabsuuf diddiiguuf lootee galtuu fi qaamolee adda addaa dhaaba adda addaa ijaarratee akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo fuuldura dhaabbata. Kanaaf qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu geggeeffamu Oromoo irraa gaaffiin ittiin dhufu fakkaataa garaaf ka'ataa ammoo maltuuf galtuurraa itti dhufa. Isa kanadha. Warra afaan Oromoo dhaabbilee biraa keessaa dhufan. Kana qofatu taane isaan yaadi isaanii tokko Itoophiyaa amma jirtu kana itti fufuu qabdu waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo immoo Itoophiyaa kana yaadi isaa yookiin immoo kaayyoon isaa Itoophiyaan kun akka ittiin fufne taasisa. Biyya Oromiyaa ijaaruuf deema waan ta'eef biyya Oromiyaa ijaaramnaan Itoophiyaan hin jirtu jedhanii waan amananii fi kan isaan isin dura dhaabbachaa jiran waltajjii sanatti akka ibsanitti. Haaluma sirna federaalizimii kanallee sirna federaalizimii kana adda bilisummaa Oromoo akkuma ta'ettu sirna kana jalatti sirni kun jiraachuu qaba jedha. Isaan kaan garuu sirna kana tokkummaa Itoophiyaaf gaarii miti waan ta'eef kanaaf adda bilisummaa Oromoo dura dhaabbannu yookiin immoo morminaa jedhanitti kan isaan ibsan. Itoophiyaa diiguu. Gaariidha. Itoophiyaan dura hin ijaaramne. Ijaarsa akkamii ijaaramte beektaa? Ijaarsa humnaan ijaaramtedha. Humnaan gaafa ijaaramtu immoo humnoota hedduu keessa jiru. Humnoota kana keessaa tokko humna Oromoo isa guddicha. Oromoodhaan illee sirriitti cabsanii lafa geessineera warra jedhanii yaadanii jiru. Adda bilisummaa Oromoo Itoophiyaa kana fedhii Oromoodhaan hin ijaaramne dhugaa. Adda bilisummaa Oromoo diiguuf yookaan ijaaruuf waan inni deemu
sirna inni ijaaruu barbaadu, biyya inni ijaaruu barbaadu. Biyya inni ijaaruuf sirna inni ijaaruuf fuuldura kan dhaabbatu immoo warra dhugaa mirga uummattootaa fuuldura dhaabbatudha. Mirgi uummattootaa immoo kan Itoophiyaa qofa miti beeki. Mirga dhugaa idil addunyaarra jirudha. Tokko. Inni lammaffaa warri fuuldura keenya dhaabbatan kun, warri fuuldura qabsoo bilisummaa Oromoo dhaabbatan kun dantaa daangaa darbee qabu. Itoophiyaan diigamtes ijaaramtes kan isheen mirga hiree murteeffannaa fuuldura dhaabbachuun cubbuudha beeki. Seera idil addunyaati kun. Seera heera kana keessa jirudha sira. Nuni kan nu jedhaa jirru federeeshiniin kunuu haa diimokiraataa'u. Yoo diimokiraata ta'e mirgi hiree murteeffannaa uummattooti qaban haa gonfatan. Yoo gonfatan Oromoon biyyan ijaarradha yoo jedhe, Sidaamaan biyyan ijaarradha yoo jedhe, Hadiyyaan biyyan ijaarradha yoo jedhe, Amaarri nan galaqee kotti yoo jedhe eenyu ittisuu hin danda'u. Haati ittiin Itoophiyaa hidhanii tursan hin jiru. Yoo waliigaltee ta'e malee. Yoo waliigaltee yoo jenne immoo waliigalteen isaa hin jiru. Waggoota darban kan hunda waliigalteen dhibuudha kan dhiigi dhangala'e. Waliigalteen dhibuudha kan jaarmiyaaleen adda addaa ba'anii sanaaf falman. Waliigalteen dhibuurra dhaabbate immoo biyya mataa isaanii gaanfa Afrikaa keessatti kan ijaarratan keessaa Eertiraan tokko. Yoo erguma impaayirri Itoophiyaa ijaaramte. Eddasiin ni jiraatte maqaan Itoophiyaa jedhu sitti fufe. Garuu biyya taatee jiraachuu ishee argineerra. Aniifatiyyuu waggoota wanni jechuudha jechuudha. Sabni immoo biyyi immoo hukkaamamee miti kan inni jiraatu. Hiree isaa murteeffatee ofiin of ta'eeti. Itoophiyaan eenyudhaan abukaatummaa Itoophiyaa isaan dhaabe. Itoophiyaan lammiilee hedduu ajjeefte. Harka nama murte. Kun hundi taateen itti gaafatamummaa isaanii fudhatu. Wanta Itoophiyaan hanga har'aatti Oromoo dabalatee uummatoota biyya kanaarratti yakka isheen dalagdeef qaamonni akkas kun jedhan yoo jette isallee dhiisiin jechuu malu ta'u. Yookiin immoo an Oromoodha isiin jechuu danda'u, an Abaawoodha isiin jechuu danda'u deebi'anii. Garuu dhugaan jiru maaliif beektaa? Itoophiyaan ijaarsa isheerraa rakkoo qabdi kan jennu uummatoota ukkaamsite qabdi. Oromoo dabalatee. Uummatoota ukkaamaman kun immoo yoo barbaadan waliigaltee haaraan yoo ta'uu baate immoo of danda'anii inumaayyuu heerumti uummatumsaa yoo hojiitti hiikame. Heerri kun ofiin furmaata miti. Garuu meeshaa furmaataa keessaa tokko. Federeeshiniin kun ofiin furmaata miti. Garuu meeshaa furmaataa keessaa tokko. Biyyoota hedduutu akka kanaatti gaafa rakkoo ittiin furachuudhaaf biyya hedduutti addaan galee taa'e. Warra addaan jiroo jiran, warra addaan galan kun, of danda'anii jiran kun maal ta'an? Nagaan, misooma, bilisummaan kan jiraatan jiru. Akkuma kana immoo warri hiree wal fakkaataa qabaatan immoo wayitti dhufanii akka isaaniif ta'utti warri hiree wal fakkaataa gaanfa Afrikaa keessatti haa ta'u wanni keessatti qabaatan of danda'anii wal ta'anii jiran. Inumaa Itoophiyaan isaan jedhan kun jirti. Har'a Itoophiyaan jedhamtu tariitii magaalaa Finfinnee kana qofatti kan daangeffamtee jirtudha. Akkamitti jechuu dandeenya? Yoo gara kaabaa deemte Tigraay biyyi jedhamu har'as taanan qaama federeeshinii kanaa ta'ee filannoo kanatti hirmaataa jiru. Akkuma kana sabaaf sablammootii naannoo Amaaraa jiran Amaara jedhamu sun mataansaa har'a yeroo isaan karaa adda addaa mirga hiree isaanii murteeffachuudhaaf deeman argaa jirra. Oromiyaan immoo bal'aadha, guddaadha. Uummati kun immoo ammas waggoota 8 darbaniif isa dura ture waggoota 27 darbaniif kana duras kan qabsootti ture irras kan qabsootti jiru. Garuu Itoophiyaa isaan barbaadan sun kan alaabaa tokkoon jiraattu, kan afaan tokkoon bakka buutu, kan aadaa tokkoon haguugamtu. Deebisanii ijaaruuf deemu uummatni isaanii joonjiidha. Joonjii kana keessaa ba'uu hin danda'an. Joonjii kana keessaa nus immoo isaan baasuuf ittiin jinqan. Akeeka isaaniidha ni kabajnaaf. Garuu waan tokko jennu. Uummata keenyatti akka hin dhufneef immoo achitti isaan akka isaan dhaabataniif seera isaanii haala isaanii kanaan ni mormanna. Uummata keenya sanarratti ni ijaarra, ni mormisiisna. Ni ijaarra, ni ga'oomsina.
kana dura dhaabbatee mirga isaaf akka inni falmatu immoo ni goona jechuudha. Kanaafidha. Murni kun arras taanaan kaleessas surreen kee yookaan kofoon kee kan keenya kofoon koo kan kooti. Mana keetti nyaannee mana kootti nyaannee mana keetti agna warra jedhan. Saamicha barootaaf ture warra fedhan warra balan. Isa kana dura immoo adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo dhaabbatee itti agarsiiseera. Tuullaa sobaa sanas diigee agarsiiseera. Isa kanadha waan nuti achirratti arginee fi waan isaan kana ta'aniif immoo isaantu beeka garuu fedhii isaanii daangaa darbe sanadha. Fedhiin isaanii daangaa darbe kun fedhii gatate inumaayyuu. Fedhiillee rakashe gabaarraallee kan nama bituun qaban. Har'a warri nuti Itoophiyaa ijaarre jedhanii mana keenya ijaarrana isaan yeroo isaan jedhanii deemaa jiranii jira. Itoophiyaa warri ijaarre yookaan Abisiiniyaa ijaarre warra jedhan keessaa Tigree fi Amaarri tokko. Ijaarsa Abisiiniyaa keessatti warra baadha nuti. Inumaa jechaaniyyuu jechoota waaltaan namaa gara ofiin jedhan tokko qabu. Akkanatti fakkaatutti dhaabaaf dagalee. Dhaabaaf dagalee sana warri ofiin jedhaniyyuu Itoophiyaa sana faarsaan jiran. Kan keenya raataa isaati rakkate. Yookaan achi hin taane yookaan as hin taane kana gidduutti kan jaanjaa jiru. Isatti immoo kan dhimma bahaa jiran isaani. Ni agarra. Waltajjii siyaasaa waggoota darban kana keessatti argine keessa raataa kan Itoophiyaa jechuun maal jechuudha? Eenyuun ijaaramte eenyuuf ijaaramte jedhee deebisuu hin dandeenyetu gaaffii kana gaafata. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo immoo Itoophiyaan eenyuuf ijaaramte? Maaliif ijaaramte? Eenyuun cabsitee ijaaramte jedhu qulqulleessee waan beekuuf akeeka dhugaa waan qabuuf uummatooti hiree Oromoo wajjin wal fakkaataa fi Oromiyaa duukaa wal fakkaataa qaban har'as akeeka adda bilisummaa Oromoo bakka adda bilisummaa Oromoo dhaabbatee falmetti itti gammadanii galu. Waltajjiiwwan adda addaa irratti kan duras argitanii ta'uu ammas arguu dandeessu. Kanaaf Oromiyaan bu'uuruma sirna federaalaa amma jiru kanaan akka bultudha kan ibsaa jirtan. Sochii filannoo ammaa kana keessatti. Bu'uuruma sirna federaalaa amma jirtu kanaan Oromiyaan akka bultu ni tumsina yookiin immoo gargaarsa taasifna yookiin immoo kanuma bulchinaa kan jedhudha sochiin duula filannoo keessan. Adda bilisummaa Oromoo sirna federaalaa kana akka furmaata dhumaatti hin ilaalu kan jedhu immoo kanaan dura adda bilisummaa Oromoo ibsaa ture. Dureen dhaabichaa waltajjii adda addaa irratti fakkeenyaaf Ambootti duula sirna federaalaa irratti yeroo gaggeeffamaa ture. Nuufi sirni federaalaa amma jiru kun isa sadarkaa gadiitii jedhaniiti kan isaan ibsan. Jechuun bu'uuruma sirna federaalaa. Bu'uura sirna federaalaa. Bu'uura anu nu jedhaa jirru akka bultu hin jenne. Nuti asirratti wanta sirrachuu qabu. Nuti akka bultu hin jenne. Bu'uuruma hamma jiru mataa isaanii hojiitti haa hiikamu. Heerri amma jiru hojiitti haa hiikamu jechuudha. Federeeshiniin amma jiru haa diimokiraata'u jechuudha. Sana keessatti mirga hiree murteeffannaa hanga adda bilisummaa Oromoo hanga abbaa biyyummaa bilisummaatti jedha. Hormi garuu yookaan heerri biyya kana maal jedha? Hanga foxxoquutti jedha. Miti uummatooti mirga hiree ofii murteeffachuu hanga bilisummaatti jedhu sana raggaasisuuf akka meeshaa tokkootti akka meeshaa rakkoo furu tokkootti federeeshinii kanaa fi heerri kun hojiitti taa'udha. Akka amma jirtu taabultu jechuun immoo nuyyuu gaafannu jechuudha. Matakkaliinis nuyyuu gaafannu jechuudha jijjigaas. Nuyyuu gaafannu jechuudha mooyaalees. Garuu waan nun jedhaa jirru inni kun hojiitti yoo hiikame biyya kana keessatti uummati guddaadha jedhamu lakkoobsaan nullee guddaadha jennee himannuu fi addunyaan illee beektu Oromoodha. Oromoon immoo mirga hiree murteeffannaa yookaan referendamiidhaaf gaaffii isaa kan faayil ta'ee jiru san yoo hojiirra oolche uummata wayyaba. Uummata wayyabni immoo silas murtiin murteesse sirna sirriidha. Isa kanaaf hojiitti haa hiikamu jenne. Federeeshinii kana haa ta'uuti malee immoo seera biyya kanaa keessa iyyuu bu'uurri federeeshinii kana warra wixne keessaa adda bilisummaa Oromoo abbaadha miti. Furmaataaf akka meeshaa yookaan akka riqicha furmaataa tokkotti itti dhimma bahuudhaan referendamii uummataadhaan kan murtaa'u ta'a jechuudha. Malee addi bilisummaa Oromoo ofiin murtii murteessee Oromoo irratti gad dhiibuu hin qabu. Oromootu murteeffata. Federeeshinii kana keessa jiraachuu biyya walabaa ta'uu.
akka hubannaa amma dura turetti addi bilisummaa Oromoo Oromiyaa walabaatu Oromoo fayyadaa jedha. Ammas kanuma. Akkas miti ammas kanuma. Ammas kanuma. Amma akka jechaa jiru. Ammas kanuma. Sirna federaalaa jalqabatti yoo bulee gaariidha garuu. Yoo bulee gaariidhaan jedhu. Akka manifesticha irra deebinee waliin dubbisuu dandeenya. Akka jirtutti kan fudhachuu jechuun nuyyuu galmoofnee kan inni jiru amma seera federaalizimii ammaani. Seera biyya jiruun. Garuu hojiitti yoo hiikame biyyi walabaa Oromoodhaaf addi bilisummaa Oromoo biyya walabaa Oromoodhaaf ni ijaara jechuun Oromoon ofiisaa biyya walabaasaa kan inni ijaarratu malee addi bilisummaa Oromoo fi isaadhaanii ijaaree kan kennuuf miti. Situu ijaarrata, natu ijaarrata, saantuu ijaarrata, nuyi itti wal ta'ee biyya keenya alaabaa keenya dhaabbata. Isa kanaaf federaalizimiin kun diimokiraatawee heerri kun hojiirra oolee federaalizimiin kun diimokiraatawee heerri kun hojiirra oolee achi keessatti gaaffiin Oromoon barootaaf qabataa dhufe biyya Oromiyaa walaban ijaarrata jedhu mirga hiree murteeffannaadhaan hojiirra oola. Mirga hiree murteeffannaarra carraa lama jira waan dogoggoruuf hin qabne. Tokko biyya walaba Oromiyaa jedhamtu gadhaabuu. Lama federeeshinii makana keessatti aangoon siyaasaa, dinagdee fi waan Oromoon qabu hamma Oromoon ga'uun qoodisaa fudhatee yoo jiraatee fi isaaf hojiirra oolee naa ta'a Oromoon jennaan wanti Oromoof ta'u adda bilisummaa Oromoof waan ta'uuf adda bilisummaa Oromoo illee ni fudhataa jechuudha. Garuu hanga sana ga'utti adda bilisummaa Oromoo waan Oromoof ta'u waan adda bilisummaa Oromoof ta'udha jechuudha. Kanaaf immoo uummati wayaabaa waan inni murteeffatee fudhatedha malee adda bilisummaa Oromoo waan qabsaa'aa tureef waan itti falmaa tureef deebi'ee kan ittiin falmu miti. Oromiyaan bilisa taate. Oromiyaa bilisa taate immoo adda bilisummaa Oromoo bilisa godhee sii kenna miti. Kan mirkaneeffatu uummata. Kan mirkaneeffatu uummata gaafa jennu immoo mirga hiree murteeffannaani. Mirga hiree murteeffannaan kun immoo kan inni dhufu ammatti konstitushinii kanarratti. Konstitushinii yookaan heerri kun mataansaa akka waan wal dhabbee ammaa kana wal dhabbee ture kana furu keessa akka waan tokkotti itti dhimma bahameeti. Tokko gaafa itti dhimma bahamu immoo akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu Oromiyaa walaba asii kaane as geenye amma immoo isa kana booddeessitti murteeffata jechuudhaaf waltajjiin itti mirga hiree murteeffannaa uummataa murtaa'u dirreen itti adda bilisummaa Oromoo uummata isaa barsiisu kan hin turre akkamitti akka inni barsiisaa ture akka ammaa kanatti hin barsiisne. Tariitii akka ammaa kanatti hoogganaa adda bilisummaa Oromoo jira isa kana gabbayee dhaabichi barsiisee agarsiisee federeeshinii ammaa kana keessatti agarsiisee gaafa referendamiif gaamu waan uummati jedhaaf itti fudhachuudha jechuudha. Waan uummati fudhatu maali? Waan sinoo maal akeektu yoo jette abbaa biyyummaa akeekna. Oromiyaa bilisaa akeekna. Oromiyaa bilisaafis immoo ni qabsoofna. Oromiyaa bilisaafis immoo ni dhaabbanna. Sana himna. Sana barsiisna. Sana lallabna. Sana agarsiisna. Bu'aa achi keessa jiru himna. Dantaa Oromoon qabu achi keessatti agarsiisna. Cal jennee miti. Qorannoodhaan, hubannoodhaan. Dinagdee Oromoon qabu Itoophiyaa waliin ture, waliin ta'ee hanqate, jalaatii faca'e, saamame, sarbame. Bulchiinsa keessatti qooda inkoo Oromoon qabu kan dhabe sana, sirna Oromoon dhabe sana. Biyya Oromoo walaba adda bilisummaa Oromoo qabsaa'uuf sun sirna gadaa Oromoodhaan taliigama. Akka haalli fi addunyaan itti jirtu keessatti sirna gadaa sanaan gaggeeffama. Sirna gadaa sanaan kan hin gaggeeffamu waa hunda achi keessatti deebii argata jechuudha. Dinagdeen isaa, hawaasummaan isaa, lafti isaa, namni isaa, qilleensi isaa waan inni lafa jalaa qabuu fi leecalloon isaa hunda achi keessatti deebii argata. Kanaaf
addi bilisummaa Oromoo barsiisisaaf agarsiisni kan inni qabsaa'uufis ifatti kana. Har'atti garuu akka qaama furmaataa yookaan immoo sana keessatti yookaan furmaata akka meeshaa tokkootti sanu meeshaa baay'ee qalloo haphii tokkotti itti dhimma bahaa jechuudha. Isa kanaafidha kan inni akka kanaatti kaa'e. Okay, amma qabxii dhimma filannoo wajjin wal qabsiisee duula sochii filannoo irratti tibba kana taasifamaa ture keessatti waa'ee Finfinnee bal'inaan ka'aa ture. Waa'ee Finfinneetti baay'ee falmisiisaa kan ture. Akkuma humnoonni siyaasaa fi namoonni dhuunfaanis Finfinneen kan Oromooti, qaama Oromooti jedhanii yaadanii humnoonni kan biraan Finfinneen kan saboota hundaati kanneen jedhanis jiru. Keessumaa Oromoo keessatti yeroo kana keessa baay'eedha namoonni akkasii. Finfinneen Oromiyaa jalatti deebitee bulchiinsa mootummaa Oromiyaatiin buluu qabdi kan jedhu ejjennoo adda bilisummaa Oromooti. Ifatti. Waan shakkiin qabu. Itti ba'aa hojii isaa irratti garuu hojiitti hiikuuf haaldureewwan hojiitti hiikuudhaa qabnu. Fakkeenyaaf godinni tokko har'a godinaalee Oromiyaa keessa jiran keessaa mana marii mataa isaanii ni qabu. Manni mariin godinaaleen qaban itti waamni isaanii caffee Oromiyaafi. Miti manni marii kun immoo itti waamni isaas waan inni achi keessatti godhus achi walidha kan biyya nu ijaaruu barbaannu. Asii gadi biyya Oromoo irratti ijaaramutu hin taane achi ol biyya Oromoo irraa ol dhufudha. Kana keessaa achi ol gaafa dhufu daangaa Oromoo kaabaa kibbaa bahaa gaafa dhufu keessaa addi bilisummaa Oromoo Finfinneenis achi ol ijaarratti. Sanoo eessatti qaama bulchiinsa Oromiyaa jalatti. Barreeffama akka manifestootti dhiyaatee jiru keessatti kan ani dubbise. Tarii manifestoon biraa jiraateen hin beeku. Finfinnee ilaalchisee wanti ba'ee jiru jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee gidduutti mana maree waloo hundeessinee qabeenya waliinii bulchuu fi mirga afaan Oromoo Oromoota magaalittii keessa jiraatan qabachiisuu kan jedhudha. Kana jechuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee akkuma bulchiinsa magaalaa of dandeesse tokkootti yookiin immoo akkuma tarii akka naannoo tokkootti ibsitanii mootummaa naannoo Oromiyaa waliin immoo mana maree waloo uumuudha malee Finfinneen bulchiinsa Oromiyaa jalatti bultii kan jedhu hin jiru. Kuni hojiitti hiikamuu qaamota akka lamaatti har'a heera biyya kanaa keessatti jiranii gaafa hojiitti hiiknudha. Hojiitti hiikamuun kun akka qaama lamaatti Finfinnee fi Oromiyaa seerri kaa'ee jira. Heerri biyya kanaa. Inumaayyuu dantaa Oromiyaa eegsisna nuti. Dantaan Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu immoo Oromiyaan dantaa isheen Finfinnee irraa qabdu Finfinnee uumatuma isheedha. Qabeenyi ishee kan namaa, kan dinagdee, kan waliigalaa. Finfinneen jalqaba kan eenyuudha? Jalqabni ishees dhumni ishees kan Oromoo fi Oromiyaadha. Qaama Oromoo. Kanaaf immoo hojiitti hiikuuf qaamota irra gaaffii qaban jiru. Akka barbaadanitti olii gadi kan jiru. Nuti kan saboota hundaadha waan jennu hin qabu. Finfinneen kan saba hundaa miti. Kan Oromiyaati. Kan Oromooti. Garuu har'a isa daanga'ee jiru kana. Daangaa itti fakkeessanii jiran kan akka madda rakkootti yeroodhaa yerootti tuqanii ittiin uummata keenya miidhan. Tuqanii ittiin immoo waan barbaadan akka ulee siyaasaa ittiin uummata keenya reeban Finfinnee hin taasisu nuti. Maaliif akkasitti barreeffamaa hin barreeffamaan manifestoo jechuun maal jechuudha? Manifestoo jechuun maal jechuudha? Waan gabaabaa garuu kan hojiitti hiikamu. Finfinnee bulchiinsa Oromiyaa jalatti deebiti yeroo mootummaa taane jedhanii ibsuu moo mana maree waloo hundeessinee qabeenya waliinii waliin bulchinaa kan jedhu. Qabeenya manni maree walii kuni Finfinnee fi Oromiyaa gidduutti daangaa jedhamee kan taa'e labsiidhaan jira. Finfinnee fi Oromiyaa gidduutti dantaa walirraa jedhamee heera keessa jira. Finni kun hojiitti hiikamuuf maaltu barbaachisa? Yeroo waggaa tokko hin guunne keessatti nuti konfereensii nageenyaa waamnu san keessatti hojiitti hiikuudhaaf waan tokkodha. Hojiitti hiikuudhaaf immoo har'a magaalonni hundumtuu har'a
godinaaleen hundumtuu mana marii qabaatu. Mana marii isaan qabaatan kun har'a manni marii Finfinnee ofiin jedhee kan jiru itti waamamni isaa akkuma naannoo tokkootti federaalaafi. Inni gaafa sanaa garuu, inni gaafa mootummaa ABO garuu itti waamni isaa caffee Oromiyaafidha. Hanga sana gidduutti immoo furmaatii wantoota furmaataa rakkoowwan jiraniif furmaata akka argatuuf furmaata gaaffiiwwan adda addaa ka'anii fi mariif hin dhiyeessu ABO'n. Finfinnee mariif hin dhiyeessu. Ifaadha kun. Garuu bulchiinsaaf immoo ni godha. Bulchiinsaaf adda bilisummaa Oromoo kan jedhu hangoon siyaasaa irraa jalaa kan qabaatu jedhamti. Inni kunis immoo check and balance bifa qabaatu. Check and balance bifa qabaatuun immoo hojiitti kan inni hiiku kan Finfinnee akka kanaatti. Finfinnee wiirtuu siyaasa Afrikaati. Wiirtuu siyaasa Oromooti. Wiirtuu siyaasa gaanfa Afrikaati. Dinagdeedha. Wiirtuuwwan kana hunda ta'uu ishee wajjirraa wal qabatee Finfinneen teessoo mootummoota Afrikaa har'a as ta'u kun gaaffiin kun akka gaaffii ta'ee jiraachuusaa fi waan Oromoon qabu har'atu kaatee heera mootummaa naannoo Oromiyaa fudhatte hin qabuyyuu. Naannoon Oromiyaa mootummaa ishee magaalaan qabdu beeki. Naannoon Oromiyaa mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaan qabu. Magaala teessoodhaaf hin jedhee waamu. Heera dhattee ilaaluu dandeessa. Isa kana deebisuuf immoo akka kanaatti taa'uudhaa qaba. Wabii argachuu qabu lammiileen jiran hunduu mootummaa ABO keessatti wabii argachuu qabu. Wabiin isaan godhatan kun immoo akka kanaatti. Kanaafuu bulchiinsaaf waan ta'uudha jechuudha wanti kun. Garuu heeruma kana fakkeenyaaf amma haala barreeffamoota isin dhiyeessitan irratti hundaa'ee yeroo ilaalu wantoota hunda heeruma amma jiru kana keessatti jechuun heeruma kanaan gara fuulduraatti yoo mootummaa taanee dhimmoota heera kana keessatti falmisiisoo ta'an kan isin kaastan illee hin jiru baay'ee. Waan Finfinnee dabalatee. Ifatti. Waan daangaa dabalatee. Wantoota kana dabalatee wantootuma heera federaalaa amma jiru kanaan jedhu malee. Lakki addatti waan hunda kaasne. Adda bilisummaa Oromoo Federeeshinii amma jiru kana guutuu nan fudhadha jedhee falmeera hin falmin. Falmaas hin jiru. Fakkeenyaaf waa'ee Oromiyaa walaba ijaaruu, waa'ee Finfinnee bulchiinsa jalatti galchuu kan jedhu kana haasaa namootaatiin yookiin haasaa hooggantoota dhaabichaatiin malee barreeffamaan yeroo baay'ee mul'atu. Sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ABO'n ittiin taliigamu ifatti jira. Hiree murteeffannaa jedha. Hiree murteeffannaa keessa waa lama jira. Irra deebinee waan hiree murteeffannaa haasa'uuf miti amma. Hiree murteeffannaa boqonnaa mataasaa kenninee saasonee irras. Yala. Biyya Oromiyaa walaban ijaara fi biyya Oromiyaa walabaa akkati qabaattuuf hiree kee murteeffatta. Hiree kee murteeffatteeti biyya walabaa ijaarratta inni jedhu adda adda. Nuni warra ijaaree itti galchutu hin taane akka Itoophiyaa itti fuudhanii nama yookaan saboota kana ukkaamsanatu hin taane kan uummanni Oromoo ofiin fedhee barbaadee akkas haa ta'utti biyya mataasaa Oromiyaa ijaarratu malee nun Oromiyaa ijaarree Goorana miti nuti yookaan immoo Dallaaloonii miti. Oromoo finnee kan itti naqnu. Oromoon ofiin ijaarrata gaafa jennu immoo ammas sagantaa siyaasaa ifaadha kan qabu adda bilisummaa Oromoo. Sagantaan siyaasaa sun garuu karaa adda addaa hojiitti hiikama. Isuma irratti namoonni yeroo yaada kennan sagantuma adda bilisummaa Oromoo kana irratti ifaa miti jedhu. Maaliif wantoota lama wal duukaa qabatee deemaa jiru. Hiree murteeffannaa fi biyya walabaa ijaaruu. Hiree murteeffannaa uummatatu murteeffataa jedha. Kan immoo dhaaba siyaasaa saba tokkoof yookiin immoo akka sabaatti ijaarameef utuu hin taane namoonni dhuunfaayyuu ni jedhu. Kuni seera idil-addunyaadhas. Garuu adda bilisummaa Oromoo kan namni itti beeku sana Oromiyaa walabaa jedhamee gaafa duraattiin himame sana utuu hin taane wantoota lama kan burjaajii qabu qabatee deema. Sagantaamtu sunuu qulqulluu miti kan jedhan immoo yeroo dhiyootti haasaa miidiyaa irratti mul'atudha. Warra yeroo dhiyootti haasa'anii fi dungaa qabsiifatan ifaadha akeeka adda bilisummaa Oromoo garuu. Eessatti? Ilaa. Abbaa hirree tokko diigdee, impaayera tokko diigdee, abbaa hirree biraa fi impaayera biraa ijaaruuf hin deemu adda bilisummaa Oromoo. Adda bilisummaa Oromoo impaayera keessatti hiree Oromoo murteessuuf hin qabaatu.
abbaa biyyummaa Oromoo gonfachiisus hin qabaatu. Abbaa biyyummaa isaa kan gonfatu uummatii hiree murteeffannaa isaadhaan gaafa jennu guyyaan uummatichi barsiisa adda bilisummaa Oromoo biyya Oromiyaa, biyya walabaa. Biyya walabaa sana immoo kan uummati ittiin murteeffatu hiree isaa murteeffannaan refereendamiin. Waan lama wal duukaa deemsisan ni jedhu, inni kun ni jedhu tarii irra deebi'aa dubbisu. Muuxannoon kun immoo muuxannoo Oromiyaa qofa miti. Biyyoota adda addaa waraana hedduu geggeessanii ba'anii booda maaliif dhiyaatu? Refereendamiidhaaf dhiyaatu. Biyya kanarrattuu agarreerra. Seenaa isaa keessatti ELF yookaan adda bilisa baasaa Eritiriyaa waraane. Qaamota isa fakkaachuu irra waraanee dhufee as ga'e. Maal godhe? Uummatooti Eritiriyaa mirga hiree murteeffannaa isaanii akka isaan murteeffatan godhe. Saboota biraas warri hiree wal fakkaataa qaban akka isaan waliin murteeffatan godhe. Barsiisni mootummaa sanaa maal ture? Biyya kee walabaa dhaabbadhuudha miti. Maaltu wal dhaaree asitti? Warri waliin dheeree wal keessa laaqee ilaaluu barbaadu silayyuu jisaa rakkisaadha. Garuu adda bilisummaa Oromoo waan inni jedhu hiree mumsii murteessa jedhu hin qabaatu. Hiree kee murteeffadhu siin jedha. Hiree kee murteeffadhu jechuun ati qooda qabdaa. Qooda gaazexeessummaa bahachuudhaa qabda. Hiree kee murteeffadhu gaafa jedhu qote bulaan, daldalaan hundumti keenya hiree qabna, qooda qabna. Hireeniif qooda nuti qabnu dirqama ijaarrachuudha qabna. Ankoodha jechuufuu ijaarrachuu danda'uudha qaba.